turanii har'allee natti himanii turanii kalleessa natti himanii turanii nama biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa sana dhiisanii nama biraa dabarsanii jedhan yeroo daree nama biraatti dabarsanii warri konsolaaraa manduubni akaame suni in sodaataniiti nama isa kana dhannee achumarraa maakamaarraa dhannee adda baafanneeti waan kana adda baafannee achi deebineeti shurxaa isa jarnu ajajan sanaa waliin dhumna malee akkanatti dhufnu inshallah bordeemneeti gaafannee achirraa adda baafannee isinitti deebinaa jedhanii natti himanii turanii jechuudha dawwalanii. Obboleessa keessan ka fuuldura keessan argamu kana gargaaruudhaan isa arguudhaaf isa hubatuuf ka qaamallee dhuftan ka asitti illee argamtan hunda dura galatoomaa ulfaadhaa ulfinnatu isinii malaa jechuu barbaada. Itaan sun gabaabumatti wanni kaafuun wanta as jiru namni gastii qofa don taane alallee bilbilee hedduu nu gaafata waa'ee mucaa kana. Tokko ijooni mucaa kana ka waa ta'ee lafa dhoofnee makiina irraan kufnee karaarratti hin kufnee warshaa keessatti waa ta'ee maalii fi kaasan akkam dhabamaa laafina safaran qabdu laafina isin qabdanillee warri nuun jedhu baay'eedha. Mutaatiin kun homa jedhamu illee qabu gabaabumatti warshaa wanni jedhamu kana maqatu warshaa malee beekamtii mootummallee hin qabu haawwa shawayiiti makiina waa taraa dalagu waan akkasitti mudate waan seeraan ashuraansiin qabamuu miti. Namni waan kana dogongoraan itti baanee illee obboleessa keenyatti nama akka kennaa lammii biraa Suudaanii haa ta'u malee dogongoraan haga itti siinee haasofsiisuu yaalletti wanni kun tasa takdiira rabbiitirraa tahe nurraa saamahaati waan rabbi galchee nu dhiisa humna hin qabnu dandeettis kaasaa qabnu hin qabnu yaada jedhanii dhiyeeffatanii jechuudha. Waan kana dubbadhuu fi warri maaliif kaasan kafalamuu fi dhabee maaliif gumaan isaa kafalamuu fi dhabee jedhe uummanni keenya takaroo keessa jiru kanaaf ifa haa ta'uuf achi abdiin qabu Mubaarak abdiin inni qabu saba isaatirraa jechuudha. Waa'ee achi wanni argamu hin jira jennee waan dubbatullee namatti hin tolle hin jiru maa yoo jenne yoo gara mootummaatiif akka jari jedhan kanaa mihiisusullee dirqamsiisullee waan godha jedhu ufuma duratti argina. Kanaafuu kana beektanii akka horiileen karaa miliqeen akka damnan illee jirre beektanii mucaa kana luka isaa akka bira dhaabbattanii waan inni borillee ittiin jiraatu yoo danda'ame artifishaala jedhamullee dandeenye humni nu ayyamee dalayne akka bira dhaabbattanii yaadni wanni qabataman sharikarraa jiru kanumaa taani namni birallee ibsuu mala wanni sharikarraa wanni qabataman kana waan kaani waan bayiimsaa yoo masii bayaa akka dheengadda ta'etti dubbatametti warri bakka bu'aa konsolarrallee hawaasarrallee iftaan boruuf iftaan ni baa jedhanii amma namni gaafsan mallatteessee mucaa kana ni baasa jedhe bootaa sanii ni jijjiirame haarofti achi bu'e kun immoo waan kana qoratuu qaba qulqulleessuu qabarra ka jedhu itti fufee jechuudha. Wanti kun waan laafaa miti qixa lubbuu namaati waa'ee bayuu irrumaa ofuma duratti ilaalla amma Oromoon dirqamni isin qabdan jecha kiyya kana na dhagaa. Wanni kaasaa jedhamu tokko yoo rabbi fide waan of duraan beeku laakiin Mubaarak amma isin qaba abdiin teessan abdiin isaa isin rabbumaaf isinii rabbumaa jedhaati guyyaa mara inni illee fuula keessan dura taa'ee na qarqaaru edde Oromoon hin jedhini waan dandeettan godhaa waan kennuu dandeettan birrii 5,000 axaroo kennuu hin dandeenye tagana argattan galmaa'urra riyaala 5 qabdan tabor kennuu dandeettan taboru akkaawunti dagalchuu dandeettan tawaamtanii nutti kennuu dandeettan qofaaf niyyadhaati obboleessa keenya kana hamilee godhaa yaada jedhu qaba hin dheeressu xumuree jira yoo abuma sun balata qabate hin beeku. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yaadan dubbachuudhaa jedhe Sheek Kamaal hunduma isaa dubbateera. Mubeerraa waan inni jedhe mubeerraa wanti koodhaa. Waleessa keenya bira dhaabe waleessa keenya jirra. Uummata keenya waan siin jedhame sana. Kanuma. Wanni naan jedhame jiru assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri dhufaa jirtan illee bakka nagaadhaan dhuftanii wanni jarri qoonsilaarraa dawwalanii har'allee natti himanii turanii kallee sanatti himanii turanii
nama biraatu ajajamee ture poolisa biraatu ajajamee ture poolisa biraatu ajajamee ture poolisa sana dhiisanii nama biraa dabarsanii jedhan yeroo jarri nama biraatti dabarsan warri konsolaarraa manduubni akaame suni in sodaataniiti nama isa kana dhannee achumarraa maakamaarraa dhannee adda baafanneeti waan kana adda baafannee achi deebineeti shurxaa isa jarri ajajan sanaa waliin dhufna malee akkanatti dhufnu inshallah bor deemneeti gaafannee achirraa adda baafannee isinitti deebinaa jedhanii natti manii turan jechuudha dawwalanii kaleessa. Asii bahuu yoomidha maararee? Asii bahuu guyyaa naannamne borranneeti akkas goonaa adda baafannaa malee borbaataa iftaan baataan hin jenne hin baata malee garuu waraqaan farramamee dhumeera naan jedhe waraqaa mallatteessinee fidneerra sababni nuti achitti deebi'aa turru sababa jarri isa duraan nu ajajan san malee kabraa irra deebi'anii maaliif nu ajajanii isa jedhu shakkiidhaaf. Jarattii bira amma maallaqa waa argatte jechuun abdiin hin jiru. Ammallee hin jiru waan akkasii hin jiru. Dhageessanii miti abdii? Waa'ee maallaqaa miti amma waa'ee maallaqaa osoo hin taane abdiin wanni jarri nattaa isaanii waa'ee maallaqaa osoo hin taane waa'ee asii bahiiti. As keessaa akka bahamuudha malee waa'ee maallaqaa miti kan dubbatan. As keessaa baatee yoo isaan akkasii hin jiru. As keessaa baatee yaani waan sii kaffalamu ta'e irra dhaabbannee sii ilaallee sii gaafannaa akka asii bahu amma ishee as keessaa baatee mana hakimaa kana keessaa gadi baatee xiqqoo nama qilleensa fudhattee achitti illee waan dubbatamu achitti sii dubbannaadha kan dubbatan. Dhageessanii miti? Eeyyee. Akkuma sheekamaan jedhe furmaanni gaa uummata isaa bira jira malee jechuudha gara kana abdii waa tokko hin jiru abdii. Tole haa ta'u. Obboleewwan nama 3,100 jirtu koppii liinkii yookaan sheerii 339 qofa gootanii yoo xiqqaate 50 galchaa mee hundumti keessanii taaptaabis godhaa hiriyoota keessan sheer billahi hin beekamu waan ta'eef bor maaltu narra gaa jennee haa yaannu hundumti keenya galatooma inshaallah ni galla tokkum kabiiroo dubbadhu ittaantee mubaarakoo jiraattatis dubbadhu jaafar koroo dubbadhu keetii kallattiidhaan namoota waadaa seenan eegallaa. Galmeessaa itti fufna nama galchinee daqiiqaa tokko kenninaa fi galatooma itti fufi. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessanuu jarri gastii keessaas jarri bakkee jirtan isiniin jedha. Ani yaada dheeraan qabu yeroo hin gubnu waan ta'eef loomiin dhibbi tokko nama dhibba baadha nama tokko baadha nama dhibba ammoo geeqii dheedhani yoo hundinuyyuu hanga danda'e yoo ammuma humna isaa ol galee niyyatee ba'e mucaa kanaaf walitti gaafa dhufe garuu wanta tokko gochuufii danda'a. Akka kootii yeroo gubuu keenyarraa itti gallee tumame waan ijoolleen jedhan dhaggeeffachuu keenya wayyuu reeta taraadhaan galchine. Marhaba haa ta'u galatoomi mubee yoo jiraatte dubbadhu. Nama baay'ee keessummeessuudha waan ta'eef tuu galchanii jalqabanii baroolachuu hin jedhu. Ini galla Habibi amma eegaluufi already naawama jarab Muhammad bin Aljazeera naawamaati in eegalla waan ta'eef yoo abbaan tokko agalu akka hundi jiraatiin. Eeshi Jaafar dubbadhu. Abdii hajammaramu waan bareedaadha. Ani riisitii siifan ergaa wanti ani yadda jira bor inshallah fooloon adeemsiiti. Abdii riisitii siifan ergaa qarshii 50 si isa dubbisuu barbaade durra naam ni naga abdii eessa jirta bilbila kee naa kennuu dandeessaa dhiifam Dubai jira ni kenna lakkoofsa keenatti mee WhatsApp-dhaan si erga okay maamme qabi Taayiroodha ergeera maamme bakka kiyya taayiroon ol galee agarsiisa. okay duwwaa 542 maamme lakkoofsa bilbila irratti lakkoofsa piraayiveetii miidiyaa irratti hin gaafatina sirrii miti dhiifama waliin. Okay abdii koo follow Davis. Okay barreessi follow deebi'uu baatu miseejiin hin gala rakkoon qabu galatoomi 50 galmeessetta. Maqaa kee nutti maqaa kee Malee kun jiru. Jira maqaan kee hoo? Maqaa kiyya Ahmad Rashaad jedha. Ahmad Rashaad. Jira jazakallah. Okay warri kaan dhaggeeffadhaa warri hojii keessan modereetaroonni meerregaa nama galchitan oolu. Sheekni hoo duraanoo iddoo dhaabatan hin qabu tiiktookii irraa
Rabbi edhaa fidaa iddoo waa'ee nuuf kadhatanu Yuusuf Nuurunaa galateeffadhaa kunoo as keessa jira amma galchee miseenjarii harnaa ergee ka'e. Obboleessa keessan ka fuuldura keessan argamu kana gargaaruudhaan isa arguudhaaf isa hubatuuf ka qaamallee dhuftan ka asittillee argamtan hunda dura galatoomaa ulfaadhaa ulfinnatu isinii malaa jechuu barbaada. Ittaan sun gabaabumatti wanni kaafun wanta as jiru namni gastii qofa osoo hin taane alallee bilbilee hedduu nu gaafata waa'ee mucaa kana. Tokko ijooni mucaa kana ka waa ta'ee lafa dhoofnee makiina irraan kufnee karaarratti hin kufnee warshaa keessatti waa ta'ee maaliif kaasan akkam dhabamaa laafina safaaran qabdu laafina isin qabdanillee warri nuun jedhu baay'eedha. Mutaatiin kun homa jedhamu illee qabu gabaabumatti warshaa wanni jedhamu kana maqatu warshaa malee beekamtii mootummallee hin qabu haawwa shawayiiti makiina mawaataraa dalagu waan akkasitti mudate waan seeraan ashuraansiin qabamuu miti. Namni waan kana dogongoraan itti baanee illee obboleessa keenyatti nama akka kennaa lammii biraa Suudaanii haa ta'u malee dogongoraan haga itti siinee haasofsiisuu yaalletti wanni kun tasa taqdiira rabbiitirraa tahe nurraa saamahaati waan rabbi galchee nu dhiisa humnas hin qabnu dandeettis kaasaa qabnu hin qabnu yaada jedhanii dhiyeeffatanii jechuudha. Waan kana dubbadhuu fi warri maaliif kaasan kafalamuu fi dhabee maaliif gumaan isaa kafalamuu fi dhabee jedhe uummanni keenya takaroo keessa jiru kanaaf ifa haa ta'uuf achi abdiin qabu Mubaarak abdiin inni qabu saba isaatirraa jechuudha. Waa'ee achi wanni argamu hin jira jennee waan dubbatullee namatti hin tolle hin jirumaa yoo jenne yoo gara mootummaatiif akka jari jedhan kanaa mihiisusullee dirqamsiisullee waan godha jedhu ufuma duratti argina. Kanaafuu kana beektanii akka horiileen karaa miliqeen akka damnan illee jirre beektanii mucaa kana luka isaa akka bira dhaabbattanii waan inni borillee ittiin jiraatu yoo danda'ame artifishaala jedhamullee dandeenye humni nu ayyamee dalayne akka bira dhaabbattanii yaadni wanni qabataman sharikarraa jiru kanumaa taani namni birallee ibsuu mala wanni sharikarra wanni qabataman kana waan kaani waan bayyimsaa yoo masii bayaa akka dheengadda ta'etti dubbatametti warri bakka bu'aa konsolarrallee hawaasarrallee iftaan boruuf iftaan ni ba'a jedhanii amma namni gaafsa mallatteessee mucaa kana ni baasa jedhe bootaa sanii ni jijjiirame haarofti achi bu'e kun immoo waan kana qoratuu qaba qulqulleessuu qabarra ka jedhu itti fufee jechuudha. Wanti kun waan laafaa miti qixa lubbuu namaati waa'ee bayuu irrumaa ofuma duratti ilaalla amma Oromoon dirqamni isin qabdan jecha kiyya kana na dhagaa. Wanni kaasaa jedhamu tokko yoo rabbi fide waan of duraan beeku laakiin Mubaarak amma isin qaba abdiin teessan abdiin isaa isin rabbumaaf isinii rabbumaa jedhaati guyyaa mara inni illee fuula keessan dura taa'ee na qarqaaru edde Oromoon hin jedhini waan dandeettan godhaa waan kennuu dandeettan birrii 5,000 ataroo kennuu hin dandeenye tagana argattan galmaa'urra riyaala 5 qabdan tabor kennuu dandeettan taboru akkaawunti dagalchuu dandeettan tawaamtanii nutti kennuu dandeettan qofa niyyadhaati obboleessa keenya kana hamilee yaada jedhu qaba hin dheeressu xumuree jira yoo abuma sun balata qabatte hin beeku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Yaadan dubbachuudhaa jedhe Sheek Kamaal hunduma isaa dubbateera. Mubeerraa waan inni jedhe mubeerraa wanti koodhaa. Waleessa keenya bira dhaabe waleessa keenya jennu uummata keenya waan siin jedhame sana. Kanuma. Wanni naan jedhame jiru assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh warri dhufaa jirtan illee bakka nagaadhaan dhuftanii wanni jarri qoonsolaa irraa dawwalanii har'allee natti himanii turanii kalleessa natti himanii turanii nama biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa biraatu hajajamee ture poolisa sana dhiisanii nama biraa dabarsanii jedhan yeroo jarri nama biraatti dabarsanii warri qoonsolaa irraa manduubni akaame suni hin sodaataniiti nama isa kana dhannee achumarraa maakamaarraa dhannee adda baafanneeti waan kana adda baafannee achi deebineeti shurxaa isa jarri ajajan sanaa waliin dhufna malee akkanatti dhufnu inshallah bor deemneeti gaafannee achirraa adda baafannee isin itti deebinaa
jedhanii natti himanii turan jechuudha dawwalanii kaleessa. Asii bahuu yoomidha maararee? Asii bahu guyyaa naannaamne borranneetii akkas goonaa adda baafannaa malee borbaataa iftaan baataan hin jenne hin baata malee garuu waraqaan farramamee dhumeera naan jedhe waraqaa mallatteessinee fidneerra sababni nuti achitti deebi'aa turru sababa jarri isa duraan nu ajajan san malee kabiraa irra deebi'anii